الله استركي إمامو علل شند سو نفسي أتجنكي إمامو شفا عمي هون شند اللم كنبي ليلى إمامو شلمو يعني جنك سأتك الله استركي إمامو علل شند سو نفسي أتجنكي Barki ya dostu da dubatti kasa jechuudha. Subhanallah baga sai mira ke sabay barbaachisu maali jennaan haaruun tasgabbii barbaachisa wanti hundi ati gana jechuudha. Sumii nama godheetu jechuudha. Yaa kooti jedhee natti dhiyaatti jedhee sitaaraa jira kanaaf ati tasgabbaa inaarinaa joo akka kanatti galman gaamoo Buskutatiyya, kennishaatiyya, bucheetiyya uffa akkam dasna meexxaa xoonxootiyya. Ati dhugaatonni qabattee dhugaa jirtu dubbadhu jette. Wanti mistira hani qabu hin jiru. Alhamdulillah dubartummaa kiyya of kabachiisee nama wajjin haasa'uu naasee jaalala yoo ta'e immoo aadii. Anis akka aadee anis irratti jalajjalee odoo dhuga. Mee maammee wajjin kan haasofne sagalee koos kan saas bane. Bane. Andiira. Odoo dhiira taatee immoo wanti kijiba. Fuutee hin baatu ture bara fakki fudhatee baata malee. Ati miira keessaa fa'i ammoo miira keessaa dhiirummaa waan ture uffatanii fi miti dhiirummaa sammuudha. Dhiirummaan sammuudha yookaan ani akka kee waan akka gadi ba'ee iyyee nama boochifadheen boosisu bara. Dhugaasi na boochise malee dhugaan na boochise malee kijibaa miti akkasuma. Dhugaan na boochise ati immoo kijibaan wanta sirrii san waan hin qabne jennaan hin miliqaa jechuudha. Namni miidiyaa ajandaa barbaada. Isin keessaa amma taasa inaaraa hirtaa. Arummaan itti baramne Haqiiqa dubbadhu jettanii ani dhugaan dubbadha. Miira keessaa ba'i akkanaan namni gidduu jiraani. Kennaatis gaggeeffadhu. Ani eenyuma jidduu kanatti miidhufee miti. Erga dhugaa dubbadhu jettanii rakkoon isin lamaan jidduu iyyuu hin jira. Garuu ani waan hunda sooshaal miidiyaa irratti dubbatama jedhee kana cal jedhee akka qoosatitti isin jalaa jijjiiraa jira jechuudha. Siif galee anaan mari'atanii waan sooshaal miidiyaatiin mari'atanii miti gaafa wal baratan. Sooshaal miidiyaa hin feene akka hiriyaatti yaa si erge miti itti si erge irra naafitti jedhe miti maasii kabajee kanaan mari'attee jammartee haree kalaas bakka dhiyee dhaabi waa'ee kanaa. Yookaan biloo kana godhuu dandeessa. Sooshaal miidiyaa naafin jetta barat yeroo odoo si kabajeenaa kenna ture kabaja keetiif. Kabajaan si ergadda akka obboleessiitii yaa waan si amanuuf jennaan. Maa si amanee tonaan deebisin inni kenna. Dhiisimee dhiis bakka torma miira keessaa ba'i tasgabbaa yoo deddeemu waan laayivii biraa bahuu ga'eera. Nan argattu haa si kabajee jecha kee guute ture. Ilaan amma bahuu ga'eera. Amma na argattetti qajeelaan naanaasa'i silaa keessoodhaan diimneerra asuma taasa'i naanaasa'i baadhu. Bahuu ga'eeraan laayivii irraa yaada kee mee himatu. Sa'aatii salaataa ga'eera waan ta'eefoo galatooma kennaan sirgatti miidhe galatoomi. Numeeratti sirganti miidhe galatoomi. Waan hundaaf sa'aatiin arganne bahaa jira waan ta'eef jechuudha. Akkas. Okay. Garuu of qoxxobaa deemaa jechuudha. Waan nama fuulduratti dubbatamuu fi waan nama fuulduratti dubbatan isin daa'ima waggaa 10 gadii miti waan ta'eef. Adubbatu malee qaanfadhu waan qaanfadhu hin qabu. Mucaan kun maaliif akka fudhatee adubbatu xayyib. Kallee ati miira isaas gabbooftee hin gaafate isiin na gaafataa jirti si tura bashee keessa gale maaliif akkasitti. Afaan Oromoo miti kun afaan Oromooti barkuun jecha biraa miti hayyee dubbadhu meeshi dubbadhu sababii na xiqqateef. Keessan biloota kennanis leezima asirratti bichaadha. Maaloo? Maal keessan itti naaf itti erge miti? Itti si erge miti akka kabajaa maaliif irraa naaf itti amma magaalaa kiu jechuun amma himee haasa'i. Rakkoon kan amma wallahi feesbuukii dantaan qabu ati amala foonii beekta baay'ee ani fakkeessuu akkana sannaan ta'u isa sirrii san bas qabus dhabaaddes wanta waan namni mannaan jedhama namilla namni dhugaa kooti yoo na jaalate okay malee ani maaloo namni maanu namaaf jiraatu ani muti nama kabaju nama bakka qaba malee nama sodaatu laa. Atamma miira keessaa ba'i mucaa miira keessaa ba'i. Ani miira keessan jiru maal miira keessan. Please mira que sabai. Maaltu miira keessa nagalchan jedhe baran. Nyaari miira jedhama miirri waa iddooti. Ayyee naa galitti tasgabaa. Rakkoon kee maali?
Ati rakkoon kee maa inni lola qabnaa Facebook kanarraa Ati rakkoo kee maa inni kan jidduu gara jirraa waa iyyuu. laa wallaahi guyyaa kana na tolchinan Facebook kee fudhanne kan jettee maa inni kabajaan imoodhaa si gaafadhe WhatsAppidhaan si gaafadhe maa inni sababbiin isa dubbadatu sababbiin akki narraa fudhattee hin fudhanne jettee kakatteef. Kana bichaa dubbadhu hayyee. Ani miira keessa hin jiru wallaahi. Ana dhugaatu na gubaa bar. Hin dubbattu? Hin dubbattu? Haasai. Dubbattu? Maa fuula Suudaanii godhee taa'ee hin dubbattu? Haasai hin siin fixadhee. Suudaanichuma jaallattaati waa tokko rakkoon qabu. Duraanis hadha miidiyaatti baatee wal fokkisiisuu wal arrabsoo ta'e malee. Wallaahi wal arrabsuu miti dubbatu na boosee. Maal guyyaa sadan kana eenyurraa dubbataa turte? Quraanaa walitti dhufnee quraana naqaraasuu dhufe innati itti asirratti haasa'u. Quraanaa himee kanuma bicha dubbadhu. Mee akkiidha akkii dubbadhu. Jinnaa kunoo bira jirti kanuma bicha si gaafadhu. Quraanaa walitti dhufnee kanuma bicha gaafadhu. Amma dhiisito waan maa Facebook koo fudhattee natti matama. Uummata itti nama Koomentii dhiisi. Quraana nama sheeka fakkaataa natti dhiyaatee kana na godhe jettee nama boosifattee boosiftu. Hattuu Feesbuukaa jettu quraanaa walitti dhufnee kanuma bicha laakunoo ilaa dubbadhu. Na bira kana nama 500 jira jedhii kennaatis jechuun namni yoo nama range nuti qoota keenya kan isaan nurratti arganii kenna. Akkamitti akka ol barree nan dubbadda dhiisu bal'aan waan takka itti quraanaan waan ol barree isa dhiisi achi asii haasaa dubartu kana mataa sammuudhaan dalagi waan darbee kana sanaa iddoo kaafamu. Wallaahi ani sin gateen deema. Wallahi nu dhiiseen ba'a haasaa akka asirratti namni waan deemi rakkoon qabu wallaahi garuu isa dhugaa sitti madhage maaliif akka Facebook koo gaboo barbaadde jalqaba hanga dhumaa nan dubbadde yookaan amma dubba anamma falmii isa darbe achumatti dhiisi guyyaa kanatti maaliif akka Facebook koo fudhatte maaliif akka na jala unkurte qofa dubbadhu keessa haga babbootti yoo jette ani kun fuudha jettu qoota feemiti maaltu sababa ta'ee Facebook koo fudhatte jallisitee ani sun Qoonni na qoodistanii meeran sababa isin irratti nyaa'umoo filatamaa kennaa kabaja naaf qabdu. kabaja gadhiifee Hiriyaatti yeroo gaddaa yeroo gammachuuti miti. Feesbuukiin kunooti miira keessaa bahi tasgabbaa'ii taa'e. Kennaa. summee Ani hiriyaate gaafa feesbuukis jalaa fudhatamu gaafa wajjin hiriyaateedha miti maal taate gaafa tokkikis jalaa cufamu si faanaan bu'a gaafa feesbuukis jalaa hatamu si faanaan bu'a. Kanaafuu amma maalan balleessireen waan balleesse qaba maalidha sababbi isaa hin jedhe malee wanta narrabsin jedhu jecha hamaan hin jedhe feer gaafa na jedhe waan hin taane dubbatinaa summee ani waan kasi jala jalatti lama walitti qabsiisan nama cabsu jecha hin taane amma miira keessaa bahi yookiin bahi deebii takka koomentii dubbisi miiraan inaasaa Akeenan baaseedhi. Ishee baasee nafsitu walitti hafa yookaan yaada battu jechuudha. akkas Kennaati daangaa darbaa jirta. Sumatu natti dhiyaata. Wallaahi daangaa darbaa ta'uuf eeggadhu falaas. warra keeffata malaa haadha jinnaa keenyaa Yoona haraayuu bideesitti kenneen ta'e ati koo cirraashuma kalaqaa of goote anarrattuu fi tokki kumarrattuu cal jedhi bakka usoo sin jedhan us. Okay? Nuumeriyo ta'ee jalqaba irratti faatiyaa wal qaraasistanii jalqaba wal barattanii kaza wal barattanii akkas waliin jettanii kaza wal lultanii kaza inni feesbuuka kennama wajjin haasoftu silaalee shottaa waan ta'eef fuudheera kanaas. Siif deebisa sun isin kan waliin. jechuun sila maa inni hinatti hattuu qabdi akkas itti deemti malee soortaa jechuudha. Nuumeri nan baata ishee yoo ishiin didde. Hojiin dide achi samii tollai. Waati nagaadha miti akka fayyaa keenya. Wallahi nagaadha jawaata. Akkami dalagaa fuudhanii keenya. Maa wallahi kaara baadha Suudaanummaa bar nama aappii keessa ciisuun na beseete. Suudaanii naan jetti hadha kaleessa araba koo naan jetti wasilaattaan jedhati.
Maal isin fakkaate dubbii dubbannu keessatti deemsa deemnu fi gocha keessatti. Esmi haasa'e, zinaa haasa'e boo. Laa jechuun namni tokko beektaa namni amantaa namaan madaalus jira maqaa keenya maqaan namoota baay'eellee arrabsamuu danda'a maqaan diina keenyallee arrabsamuu danda'a waan ta'eef kanas bakka dubbii daa'imaa hin dubbatin irratti wantoota akkasii haa ta'u natti hin tolu alhamdulillah kanarraa bilisadha waan ta'eef dhaabis ta'u. Hundi ishiituu kana komantii dhumanii biskeeta intinisti taatu hundi ishiituu jechuudha kan maka jedhamu feesbuukii keessa ooltudha waan ta'eef uummanni kun immoo maqaadhuma sitti baasaa kan ofii waan hin beekneef jechuudha maqaa keellee haa ta'u kabaja keellee qabachuudha waan hundaa keessuma keetti qabadhu yoo miidhamtee akka rabbiin kee haa baasu. Maaliif akka numeen fudhate haa dubbatu bas ollola qabnaa biloo kan si godhe Jaarsa gidduu keenya jira zinaa ishatti dubbatu. Mirga isaati imeeli moobaayilii miti onnee ta'eyyuu fudhateera waan ta'eef mirga isaati awuuzu billaayinarraa gadi ba'ee kenna itti baay'ee na dubbista. Nuumeerati deebisii ergadhu kee nan baasa. Gandummaadha jedhamanis. Ani isin sadeenuu gargaridha inni akkasidha haasaa daa'imaa asirratti baatanii haasa'ina. Haasaa sooshaal miidiyaa irratti haasa'amus ilaalaa haasaa keessan haasa'amus ilaalaa jireenya keessa dhuunfaa keessatti illee nama sooshaal miidiyaa hin galchina jechuudha. Jireenyi dhuunfaa jireenya dhuunfaa jireenya dhuunfaa kun hin qaba waan ta'eef jechuudha. Jireenya dhuunfaa miti barani badeen qabu wallaahi maaliif bichaa akka fudhate haa dubbatu natu ilaalaa saayibatii jedhee kan beekamu. Silaa abbaan of hin argu badii ofirratti. Anamaanis badii qabu. Ani itti laadhu ishee sirrii waan qabadhe jennaan. Haasa'e walitti hafneerra. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii baatti ateessuma. Laa maalis gaafa wal barattan sumayyaadhaan eeyyamsiistemu nama sooshaal miidiyaa kana eeyyamsiistee wal barattamu gaafa imeelii keessa walitti kennitan anadhamoo nama sooshaal miidiyaa kana eeyyamsiiste. Namni tokko hin beeku. Ummanni kee ummata fikiriiti mataana jalaan dhukkubsiin panadooliin gizee ammaatitti wadda dheera waan ta'eef. Wallaahi fataa hidheen jira ofiis mataa dhukkubfataa hin jiru. Ana akkuma waliigalaatittuu maal si fakkaate wanti hin jedhu keessatti keessa nama hundaatu rabbitu beeka. Waan keessa namaa dammoo namni namaaf hin hubatu waan ta'eef nama fuulduratti haasa'uu sun taane yoo haqa qabaatan rabbumatti dhiisuudhumatu caala. Yoo danda'ameen ta'e immoo waliif fuudhuudhumatu karuma jammarame saniin karuma saniin waliif fuudhuudha malee nuun mari'attanii miti gaafa walitti dabalamtanis. Kanaaf nu keessa nu baasa. Innaa dammoo waan jiru haqiiqa walitti maa deema. Kijiba ofirraan oofinaa jechuudha. Kijiba walirra godhanaa rabbiin isin jaalatu waan ta'eef jechuudha. Miidiyaa irratti miti jalqabumas akkuma isin jedhe keessumaan jechuudha. Uummanni tokkitti kana wallaahi ijoolleen tun wal loltee hin jirtu ijoollee. Kennaanis din jedheedhuma daa'imadha. Inni illeen akkuma xiiqii keessa of galcheeti malee wallaahi wal lolanii hin jiranii booda lafatti haftanii jechuudha. Maayim beekaa wallaahi wanti naarse maayim ammayyuu taanaan woo waa'ee miidiyaa irratti karaa feesbuukaa miidiyaatiin natti dhumnaan abadan qiyaamaa kana man argattu. Miidiyaan walitti nama buusuu malee takkaa eenyu walitti taraara. Utuu karaa keessaatiin ijoollee gooddanyoo kootiin keessaa walii barreesse. Inni dawwalti ergasii yeroo onlaayinii irraa bade jijjiiru ijoolleen itti dawwalteen meerii onlaayinii irraa bade. Gaalchi bu'aa hintu wal beekaa. Riisii biraa haa ta'e masoo riisii biraa. Innaa takka miree nagaa jedhamti. Akkami dalagaa maal fakkaata? Dalagaa ni gaa kunoo wallaahi bareedduu lagaa. Shibboo attuu beeku waa'ee wayyee haasa'e bee. Fixattee gidduu kana waa'ee koo. Wallaahi nu meelisa dhugaa dubbadhu maaliif akkana jiran fudhattee tolchuun kutte dubbadhu uummata. Fixattee taa gidduu kana. Fixattee waa'ee koo walii gaddeessu. Poi jettete bilbilaa jetta waan. Bazeera.
Mucaa waaqayyoo dhuftee. Akkasii Akkasi haasoftoota keenyatti jabaadhuuti mee inshaallah qaddamtuufa jirta. bakka jabaadha nagaan tura. Baay'ee. Galatoo minaasiru. Baay'ee zinnaas. Girgiriin baay'isinaa bakka. Baay'ee. Duraanumaa jaarsi tumatee manumatti galchaa girgiriin baay'isinaa. Amma dubbadhu sawiyyoo maaliif akka feesbuukaa koo fudhatte dubbadhu. Ani amma maal isin fakkaata walii galaattuu dubbii isinii fitan caalaa dubbii daa'imaan goonu. Noormaa. Dubbatu sun meedhiisiisa dhugaa wallaahi qaqqaba.